Namoonni tokko barumsi qofaan karaa jireenyaa akka ta'e kan amanan ni jiru. Garuu 100% wanta kanatti hin amanu. Jireenya harka Waaqaa keessa jira. Biyya lafaa kanarra bara baraan hin jiraannu. Ni duunaa ni darbina. Innaa barachuun garuu hundee waan hundumaa. Nama barateetu biyya bulchaa, nama barateetu akkasii jedhama. Waan hedduutu jiraami. Waanuma ijaan arginu sanarra kan darbe iyyuu biyya keenya keessatti sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti waan arginu addunyaa kana bittee kan jirtu. Fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fakkeenya fudhannee ilaalle barumsa beekumsaan kan isheen addunyaa kana bittee jirtu malee baay'ina uummataa miti. Gamta kan gaafa ilaallu barachuun baay'ee barbaachisaadha. Barachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu barumsa qofaan nama ta'uu kan jedhamu kun garuu I don't think so. Sababni isaas maal seetanii rakkoo ijoon jirtu namni baratee miindaa argatee miindaa saniini financial freedom argachuuf garuu Itoophiyaa keessatti this is impossible waan hin danda'amne financial freedom waan barbaadde baratte iyyuu barattee barumsa qofaan miindaa mootummaan financial freedom san argachuun xiqqoo reeriidha jechuudha carraan jiru. Kanaaf financial freedom argachuudhaaf barumsa keessa jiraachuu waa hojjechuu yookiis immoo barattanii miindaa keessan qofaa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane miindaa keessan cinatti waan bizineesii xiqqaallee haa ta'u ran gochuun dirqama jechuudha.